السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فردفتوتا رو بهندي كيسن بكجرتني نجاني كنا كوجاتي كجلالة سنا كوجيتا ديفا ميرو تك سبب بدا دي بتمو سرا وريتن دورة ديمة ديلا ورانا فعل اللينجي ورانا فعل بكتي ورانا اللينجي سن بجرا تمام دورة ديمة دي بجودا كنا فمو بكتك تك تدارة الجوجل الراوجي فأنا بربادني أجت YouTube dice Google irratti qalbame jechuudha. Saniif yeroo hojii san geessu immoo YouTube isinif deebi'a jechuudha. Yeroo kanaaf ammoo isinirraa baduu dhiimanuu godha. Amma jechaane kanaaf ammoo hojjamtoota hordoftoota kennaa har'a maal qabattanii nu dhuftanii warri jettan salaamti qalee sabba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجمتوتا فردوتا خيركم بالتالي مجاجي اسمها كودا أتاكم بيوان كبنيتنا. Egaa qophiin nuti qabannee isinii dhufne akkuma dheengadda viidiyoo sabboontuu gadhiifte irra jechuudha. Chaanala sabboontuu gurgurraa jennee beeksisa baafnee jirra. Chaanala sabboontuu erga yeroo dheeraa cufamee dheeree maal taatee akira sirraa'ee fi maaliif gurgurtii warri jettan jechuudha. Rakkatteetii gurgurtii maal rakkattee gurguraatti maaliif hin qarqaarree warra jedhu fa'aa jira. Kanaaf ammoo rakkatteetii miti inni hajamte hajaan xiqqoo qabdu rakkinaaf hajaan garaagaraa jechuudha. Kanaaf ammoo chaanala san qofaa miti sabboontuu qofaa miti chaanala xixiqqaallee ni jira. Warra chaanala xixiqqaa barbaaddanis jalaan lakkoofsa isinii maxxansinaa jechuudha. Kanaaf ammoo sabboontuullee ammas akkuma itti beeksifamee jira yeroo gabaabaa keessatti akka ofirraa gurra dhooftu kakattee jirti. Hin kakanne tamam. Chaanala sabboontuullee gatii xiqqaadhaan saniifuu gatii chaanaalli meeqa subscribe kuma meeqa qaba sabboon? Subscribe kuma 12 fi 300 fi wayi qaba. Kanaaf ammoo gatiin isaallee gatii rakishaan gatii rakisha keessaallee haga itti xaartee itti maal taatee itti eeggatte sanuu isinuu yoo isinillee gurgurte jaluma laalaa isinii gurgurti ka isii san bitachuu irra gara kiyyaa hin daba. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa warroonni chaanala sabboontuullee barbaaddan akkuma jenne gatiillee isin dhibuuti gatiillee akka irraa buutee isin gurgurtu jechuudha. Chaanalli biraallee ni jira, chaanalli xixiqqaallee ni jira akka subscribe fi sa'aatii buutee waa hundi buutee mallaqa eegala jechuudha. Kanaaf ammoo warroonni barbaaddan keessaan dubbisaa isiniin jenna. Sabboontoota ammoo viidiyoo dheengadda gadhiifte san irratti namni tokko sabboontuun maal rakkattee abbaan suutiin jiru warra jedhu jira. Yaanni kee maal jetta irratti? Inni rakkana haajaa fi abbaan suutii jiraatillee qabatamaadha. Namni kun waan riphiti malee hin taatu. Bas alhamdulillah rakkana bas haajaati. Namni YouTube hajis namni gurgurin jedhulee ni jira. Namni yoo gatiillee qabanii achumatti ka walii gala namni naasee illee ni jira. Gatiillee namni hin taaneefillee adiidha. Chaanti xiqqaa yoo barbaaddanillee ni jira. Yaani gatii sanarraa xiqqaa gatiin ni jira. Bas ani rakkanne alhamdulillah ishee rakkanne. Fayyaa qabaannaa maatu si rakkisee miti. Fayyaa qabaannaa maatu si rakkisee asiif bas haajaa daruurii fi gurgurtaa gurguruu fi malee waan rakkatteef miti. Okay, haajaa xiqqoodhaa fi haajaan xiqqoon qabdu. Wanni chaanal gurguruu ga'eef chaanaallee bitattus haga itti cinqamte haga itti gizee dura ta'eef maqaa isiitiin baname sayyoo taate malee chaanaallee gurgurtus ka biraa banattee itti ni dalagatti. Isinis subscribe gootanii akka duraan bira dhaabattanii akka bira dhaabattan ni beeyti. Kanaaf ammoo irraan kaayannee li'annoo ni banattillee ni gurgurtis yaani ni banattis ni guddiftis jechuudha. Ka duraa kun ammoo dhugaa feenaan anumaa garaa na nyaatee baay'ee waliin itti raffe yaanummaanu. Wallahi laakiin ammoo haajaan xiqqoon qabdu akkuma jenne laakiin yeroo takka waan silaa chaansii takka namaa dhufee mallaqa xiqqoof jechuu mallaqa xiqqoodhaaf rakkinni sun ta'in mallaqa xiqqoodhaaf wanni sun nama darbatee gisee ammoo yeroo lammaffaa mallaqa guddaa nama baasisiisu jira hin argatan carraa garii takka waan akkasii haajaa xiqqoo takka sabboontuu biyyarraa waa sirreessuudhaaf tajamtee ani waa xiqqoo hanqannaan chaanala itti gurgurtanii adii jedhee anummaan fa'aa itti gorse. Kanaaf ammoo osuma isheen sabboontuu maqama sabboontuu kana garaana nyaatee chaanala isii kan chaanalee jette yaa akii maqaa irraa jijjiirtanii
wanni gootanii viidiyoon isinii irra dalayne irra guddimna rakkoon qabu viidiyoo subscribe ofiin guddata wama irra dalaydan gaddalaydan irra dalaynan akka duraaniiti jedheni anummaan itti goggorseeyyu wallahi gamma osoo gurguranii illee jarri akka waan chaanaala biraatti deebi'anii chaanaala bananne itti fakkaata laakiin anumatu jala dhaabatee ala tuuli isinii guddata inshallah yeroo gabaabaa keessa isinii guddata hajaan sun isiniin tariinfaa jedheeni itti wanni godhuu danda'e jechuudha. Kanaafi kabajamtoota hordoftoota kennaa akkuma amma dura isiniin dubbannetti chaanaali sabboontuu ammallee akkuma itti fufetti jira. Chaanaali sabboontuu kun jechuudha ammallee OA'dha osuma irraa bitattanii waa takka irra dalaydanii chaanaala qabbanaa miti. Chaanaala ji'atti xiqqaatee $300, $400, haga $500 jahallee dalaguu eegaleeru chaanaala kiyya ka Oromoot kanaan tokkoma jechuudha. Kana kabajamtoota hordoftoota hiyyaa yeroo gabaabaa keessatti nabbaan carraa dhaqqabadhaa isiniin jenna akka dheengadda viidiyoo gadhiifne irraa ammallee gabbuufnee jirra gatii chaanaala sabboontuu abbaa carraa ka akhiraati tun ta'a akhiraati. Warroonni chaanaala xixiqqaa barbaadan ammoo gatiin isaa akkuma beekamu gatii isaa namni hin beekin illee yoo jiraate takka takkaan keessa isaa dhuftanii lakkoofsa kanarratti jechuudha nu dubbiftanii waliin dubbannaa waan silaa nama barbaachisu waan barnoota ta'e illee waan silaa sheerii taatus waan cinaa waan takka takka viidiyoo asitti dalaynee isin wajjiin dhaabachuu taatuuf isin bira jirra isiniin jenna. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kennaa yaadni gabaabaan har'aaf qabannee isinii dhufne kanuma sabboo yaada dabalataa qabaatte. Ayaan yaa viidiyoo sirriitti ni meesni fitee irraa yaani yaada sinifilsun qabu. Inshallah mara dhuftu wajjin haasa'an qubbii biraa walitti deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Gadibuna alaga harree lokoo wandurbateeti wal barree wajjin jaalalaatti danda'amannaa. Gadisa kaziraatti boqonnaan bashannanaa aboo. Somaalee Oromoodha kan biraa dhalli namaa tokko hundi firaa wajjin jaalalaatti danda'amannaa shayyaadha brangalootti boqonnaan bashannanaa aboo. Kabanu male betu dufte betu narrafte papa ketu duman kita ujalan barito wani barku akaya taketi takataka ya jalan le bedi kedi san najara du sijala du kumara lera ini me najara du ya di kamera. Asiatani badungkan kera sikadatani tanan sikadatani hargi
guutiya yeroo jirre kanaan abdii dhume kanaan kamtu kam kadhata dagatamtee dhabda. Walaamallee gaara qulqulluudhaan jaalala dhugaatii waliin dhiyaatu gammachiisee jaalala gabbisee sona itti godhee nu gargaara.